Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaadha nagaadha. Wanti agarsiisuudhaaf deemu Facebook keenya namni iddoo biraatti haak akka nu jalaa hin goone haala kamiin sirreessuu dandeenya kan jedhu viidiyoo muraasa isii agarsiisuudhaaf viidiyoo kana like, share fi subscribe akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Wanti duraa kan ta'u Facebook keenya erga banneen boodatti sirreessaa Facebook keenya keessatti isii setting and privacy kan jettu kana filanneeti. Isa jalatti security and logins kan jettu banne setting up extra security bakka jettutti use two factor authentication kan jettu filanna jechuudha. Ittaan sudhaan get started kan ittaanu text message and authentications app kan jettu keessa text message kan jettu filanna. Kiyya already lakkoofsi bilbilaa itti galee waan jiruuf text app kan jedhu yoo keessan irratti lakkoofsa bilbilaa kan hin galchine ta'e lakkoofsa bilbilaa dursitanii galchuu qabdu jechuudha. Confirmation code nu gaafata. Confirmation code san iyyannaa nuuf erga itti galchinaa jechuudha. Next. Finish. Kan ittaanu of duuba deebine get alerts about unrecognized logins kan jedhu isii of jedhu kana banneet yeroo iddoo biraatti kan banamu notification akka nuuf kennuuf isii of jettu kana on goona. Save messengeridhaan akka notification nuuf erguudhaaf yoo barbaanne save. Karaa emailidhaan immoo hatamuu isaa iddoon akka nu agarsiisuuf email illee kan barbaannu taate save. Kanaafuu xumurameetiin jira jechuudha. Karaa kanaan iddoo biraatti namni Facebook keenya akka haak hin gooneef karaa salphaan ittiin to'annuudha jechuudha. Iddoo biraatti yookaan namni biraa iddoo biraatti osoo login kan nu jalaa godhu taate bifa kanaan gaafata jechuudha. Application biraatiin yoo seene jechuudha. Kanaafuu two factors authentications required jetti. Kanaafuu dirqama confirmation code sun isa bira seenuu qabdi. Isa bira seenuudhaaf immoo bilbilli sun bira waan hin jirreef kanaafuu namni iddoo biraatti haala salphaadhaan nu jalaa seenuu hin danda'u.